Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo. Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu, maqaa Gooftaa keenyaa, Uumaa keenyaa, Iyesuus Kiristoositiin nagaan isin jira akkam jirtu, akkam yoona keessanii. Amiin. Waaqayyoon Abbaan keenya, Abbaan dhiifamaa. Akka cubbuu keenyaa, akka balleessaa keenyaa ilaalee osoo nutti hin eekameen kan yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaa kaa Waaqayyoon nuuf eeyyamee jiraatii Ortodoksii miidiyaa ana amantaa Ortodoksii koorsii ishee, barumsa ishee, walumaa galatti sirna ishee hunda eeggatee uummanni beekuu wanta qabu. Ijoolleen Ortodoksii waan hubachuu akka qaban, waan kamirraayyuu bilisa ta'ee sagalee Waaqayyoo qofaan waan madaaluudhaaf hundeeffamedha jechuudha. Isa kanarratti har'a wajjin kan ilaallu faarfannaa fi iccitii dhoksaa sirna faarfannaa mazmuurnaa misxiraawii sir'aatu isa jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Isa kanaaf immoo wanta kana akka hojjedhuu fi wanti akka keessaa inni tokko maalidha? Yeroo ammaa faaruuwwan afaanii Oromiffaatiin keessattuu jechuudha. Afaan Amaariffaatiin illee baay'een isaa akka rakkoo qabu hin beekama. Afaan Oromiffaatiin immoo yeroo ammaa kana haala sirriitti ba'aa jiru faaruuwwanii hedduu wanta nama gammachiisudha. Afaan kanaan uummanni akka sagalee Waaqayyoo baratu, akka uummanni faarfatu gochuudhaaf hundi keenya iyyuu hanga humna keenyaatiin walii fiigaa jirra. Waaqayyo galanni haa ga'uutu hanga tokko amma furmaanni tokko argamee jira jenneeti yaannaa jechuudha. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana namoonni sirna mana kiristiyaanaa, doogmaa mana kiristiyaanaa cabsuudhaan qarshii bichaadhaaf jechuudha. YouTube irratti waan manni amantaa hin jenne, wanti manni amantaa hin barsiifne ala wantoonni ta'aa jiran argaa jirra jechuudha. Warroonni akkanaa beekanis haa ta'u, wallaalanis haa ta'u, ijoolleen keenya baay'een hawwuma faaruu baasuu qabaniin faaruu baafna jedhanii tokko jechuudha. Garuu faaruu jechuun yookiin namni faarfannaa baasu tokko of eeggannoo maalii gochuu qaba? Isa jedhu san erga ilaalleen boodatti obboleessa keenyaaf immoo gaafiin qaba jechuudha. Faaruu inni baasee hin jira jedhee gannuu lakkisi irratti walaloo isaa wajjumaan ilaalla booda irratti jechuudha. Isa dhumaati irratti deebii akka nu deebisu. Maaliif wantoonni walaloo san keessatti kaafaman hundi isaatuyyuu wanta nuuf hin galleef jechuudha. Ani obboleessa koo hamilee isaa dha'uufi miti, isa jeequufi miti. Ani hamilee namaa dha'uudhaaf illee anis hamilee hin qabu gara kooti. Kaayoon koo kiristaanni cimee akka jabaatudha malee hamilee namaa dha'uu akka hin taane hundi keessaniyyuu na hubachuu qabdu maqaa Waaqayyootiin jechuudha. Kanaafuyyuu mee duraan dursinee faarfannaa yookiin faaruun maalidha? Manni amantaa Ortodoksii yeedaloo akkamiitiin faarfannaa faarfatti? Faarfannaan tokko immoo maal of keessaa qabaachuu qaba? Waan jedhu sani wajjin ilaallaa jechuudha. Waaqayyoon Abbaan jaalalaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Faarfannaan maali? Mazmuur ምንድን ነው? Isa jedhu irratti yoo kaasne faarfannaa jechuun maal jechuudha? Faarfannaan jecha gi'izii. Jecha gi'iziiti yoo Amaariffarraa wanta hiikamee fi jecha gi'izii jennee qabnuti haa ta'u nuti har'aa fi hiika isaa bichaa yoo hubanne nu ga'a jechuudha. Faarfannaa jechuun maal jechuudha? Faarfannaan jecha gi'izii faarfate isa jedhu yookiin amasaggana, galateeffate, zammara, amasaggana isa jedhu jechuudha. Jedhu irraa kan dhufe yoo ta'u hiikni isaa kallattiin galata, faarfachuu, kadhachuu, gammachisuu, gammaduu, faarsuu jechuudha. Hiikkaan isaa jechuudha. As keessatti amma galata hin galchinaa, ni faarfannaa, kadhannaa of keessaa qabaa, gammachuu of keessaa qabaa, itti gammaduudhaan waan faarfannu maal jedhama? Faarfannaa jennee
ካውለን ደኘቹ መዝሙር ማለት ምን ማለት ነው ያለን እንደሆነ መዝሙር ዘመረ አመሰገነ ካለው የግዕዝ ቃል የወጣ ሲሆን ቀጥተኛ ትርጉሙ ምስጋና ልመና ወይም መማፀን ማስደሰት መደሰት ማዜም ማለት ነው jechuudha. Hiikkaan isaa inni jalqaba jechuudha. Faarfannaan faaruu mi'aawaa. Faartanii faarfannaan faaruu mi'aawaa ta'ee fi kutaa kadhannaa isa guddaa ta'ee fi waaqa hundumaa danda'u samii irrattis ta'ee lafa irratti kan galateeffamu qulqullaa'ee fi kadhatamuudha. Eenyuudhaaf waaqayyoodhaaf amma asirratti wanti ilaallu tokko jira. Faarfannaan faaruu mi'aawaa inni jedhu maal jechuudha? Faaruu mi'aawaa jechuun inni guddaa waa lama of keessaa qaba kiristaanota. Inni jalqabaa barumsa mana amantaa ta'e san kan of keessaa qabe sirrii kan ta'e jechuudha. Mi'aawaa yoo jedhu jechuudha. Mi'aawaa yoo jennu namni dhaga'u suni gurra isaatitti namni dhaga'u suni wanti kun sirriidha jedhee dhaggeeffataa miti. Amma yoo argitanii faaruu Firaa'ol Moosisaa namni hundiyyuu hin dhaggeeffatu. Warri afaan Oromiffaa hin dhageenyallee hin dhaggeeffatu. Maaliifuu inni jalqabaa zeemaan isaa yookiin yeedaloon isaa gurra namaatti tola. Inni biraa ergaan inni dabarsutu jira. Ergaan inni dabarsu jechuudha. Afaanuma sanuu yoo dhaga'uu baannee lubbuun teenya maal taate hin dhageessi jechuudha. Amma yoo argitan faaruu mirxina faa namni hundi maal ta'a hin dhaggeeffata. Kanaafuu faaruu mi'aawaa ta'e kan jedhu ergaa lama akkasii hin jedhe inni jalqabaa barumsa inni dabarsu sanidha. Inni lammaffaan immoo yeedaloo mana kiristaanaa. Yeedaloo mana kiristaanaa san qabatee kan dhufe jechuudha. Isa kanaan mi'aawaa jechuudha. Kun immoo kutaa maalii keessa ramadama? Kadhannaa. Waaqayyoon kan ittiin kadhannu, waaqayyoon kan ittiin galateeffannu. Maaliifuu wanti waaqayyoon nuuf kenne waan qarshiidhaan madaallu waan hin taaneef jechuudha. Kanaafi faarsaa 146 lakkoofsa tokko irratti maal jedhaa? Waaqa keenya galateeffachuun jedha. Waaqa keenya, waaqa nuti waaqeffannu sana galateeffachuun waan namatti toluuf faarfannaa gaarii waan ta'eef gooftaa galateeffadhu jedha. Waan namatti tolu oolmaa waaqayyoon nuuf oole oolmaa isaatiif eenyu galateeffannaa? Waaqayyoon galateeffannaa jechuudha. መዝሙር የባሕርይ አምላክ ልዑል እግዚአብሔር በሰማይና በምድር የሚመሰገንበት የሚቀደስበትና የሚለመንበት አብይ የጸሎት ክፍል የሆነ ጣዕመ ዜማ ነው። መዝሙረ ዳዊት ማጅሬ እግዚአብሔርን አመስግኑ መዝሙር መልካም ነውና ለአምላካችን ምስጋና ማቅረብ ያማረ ነውና ገርተኒ አከንቲ ለየቹ waaqayyoon kan ittiin galateeffannu waaqayyoon kan ittiin hanga dandeenyudha. Wantoota kaawwanirraa adda baafnee sirbarraa ragadarraa uttaalchurraa adda baanee waaqa waaqeffannu san bichaadhaan addatti yeedaloon walaloodhaan nuti dhiyeessuun sun maal jedhama? Faarfannaa yookiin faaruu mi'aawaa jenna jechuudha. Egaa kaa kottaa waaqayyootti haa gammannu waaqa keenyaa fi faayisaa keenyaaf ililliidhaan ililhaa jennu. ililhaa jennu nu በእግዚአብሔር ደስ ይበል ኑ በእግዚአብሔር ደስ ይበለን ደስ ይበል kan jedhu የትን dhaggeeffatnu miti hin beektu masuurii kana laala eessaa dhufee asirraa dhufee jechuudha. Yeroo baay'ee faaruun ba'uu kan qabu kitaaba qulqulluurraa maddi isaa ta'uu kan qabu kitaaba qulqulluurra ta'uu. Yoo argitan warroonni kana dura turan obboleewwan keenya faarfattuun maddi faarfannaa isaanii kitaaba qulqulluudha. Kan ammaa ganda keessaa dhufeera. Ganda keessaa jechuudha. Ganduma keessaa nutti as bahaa jira amma. Wantuma ganda keessatti haasa'an,
wanta bunarratti haasa'an, wanta mana haraqeetti haasa'anii faaruu godhanii itti fidaa jiru. Isa kanaan amma kan nuti eeggachuu qabnu. Kiristaanni kamiyyuu cimee dhaabbachuu kan qabu isa kanarratti jechuudha kiristaanota. Isa kanarratti jechuudha. Waaqni keenya guddaadha. Waaqni keenya guddaadha. Waaqa keenya kana immoo faaruudha. Nu በእግዚአብሔር ደስ ይበለን ለአምላካችን ለመድኃኒታችን እልል እንበል አምላካችን በእግዚአብሔር ታላቅ ነውና jechuudhaan ibsa jechuudha. Kanaaf kiristaanonni wanti hubachuu qabnu, wanti beekuu qabnu maddi faarfannaa jalqabni isaa maal ta'uu qaba jechuudha? Kitaaba qulqulluu irraa maddi isaa. Sanaan booda yeedaloon isaa osoo walitti hin bu'in jalqabarraa hanga dhumaatti wal qabatee deemu. Yaa'insi isaa yeedaloon yookiin yaa'insi filoon isaa wal qabatee deemu qaba jechuudha. Faarfannaan mataan isaa kallattiin yeroo taphatamu sagalee dhageessisuu jechuu ta'a. Amma jiraamti faaruun adda addaa yookiin biyya faarfachuu danda'u, goota jedhanii faarfachuu danda'u. Wantoonni akka garuu kun immoo kan adda ba'uudha. Kan waaqayyoodhaaf kun jechuudha. As keessatti immoo faaruuwwan yookiin yeedaloon yeroo gaddaa, yeroo boo'ichaa, yeroo gammachuu wantoota akkanaa goonuu hin jira jechuudha. Kan irra darbee yeroo faarfannaa faarfannu gammachuudhaan akka ta'e kitaabni qulqulluun ibsa. Yeedaloon jecha of danda'e ta'us jecha faarfate, galateeffate, faarse jedhu waliin amalaa fi hiikaa wal fakkaataa ta'e qaba. Zeemaa isa jennu sana jechuudha. Zeemaa jechuun yeedaloo. Yeedaloon mataa isaatiin jechuudha. Faarfatee, galateeffatee isa jedhu sana walitti hiikaasaa walitti dhufeenya qaba jechuudha. Amma kan inni guddaan faayidaan faarfannaa yookiin faaruu maalidha? Nuti kiristaanonni akka warra kaanitti miti kan yaadnu ta'u. Akka kiristaana tokkotti gaafa kiristaanni tokko faaruu baasu, gaafa faarfatu wantoota sadeen kaniin of keessa galchee ilaaluu qaba jechuudha. Yaaduu qaba jechuudha. Inni jalqabaa faarfannaa barachuu. Maal jechuudha? Ofiisis hin barsiisaa, hin baratas jechuudha. Faarfannaa barachuu fi barsiisuu. Amma kanaan inni guddaan faaruuwwan baran inni faarfatu sunillee barataa, inni dhaggeeffatu illee barataa jechuudha. Maal barsiisaa? Wangeela barsiisa jechuudha. Dogmaa ta'an barsiisa. Faarfannaa barachuu fi barsiisuu. Qabxiilee kaniin naalaaluu qabdu. Booda waliin ilaalla jechuudha faaruu sana. Maal dabarsaa jira? Maal barumsiisaa? Wanti jedhu jechuudha. Faarfannaan waaqayyoon kaka'umsa yookiin miiran galateeffachuudha jechuudha. Kana of keessaa qabata. Mazmuur ለመማርና ለማስተማር መዝሙር እግዚአብሔርን በተመስጦ ለማመስገን waaqayyo of kennine waan kamiirrattuyyuu gatii argachuudhaaf akkana godhachuudhaaf osoo hin taane oolmaa waaqayyo nuuf oolisaniif gatii isaatiif jecha waaqayyo kan ittiin faarfannu, waaqayyo kan ittiin galateeffannu, kan ittiin barannu, kan ittiin barsiifnu jechuudha. Kana isa jalqabaa irratti kan ittiin madaallu faaruu tokko kan ittiin madaallu barumsa maalii dabarsaa jira yookiin ergaan isaa maalidha? Ergaan isaa maalidha? Ergaa ijoo ta'e maaliifuu yeedaloon walaloodha. Walaloo jechuun sarara xiqqaadhaan ergaa guddaa kan dabarsuudha kiristaanota. Akkasuma gaafa dogongorallee dogongora guddaa keessa seena. Akkuma sarara tokko sarara lamaan ergaa guddaa dabarsu sanii sarara tokkoo fi lamaan immoo barumsa mana amantaa cabsaa jechuudha. Kanaafidha wanti mormaa jiru. Inni jalqabaa maal isin jedhe barumsa dogmaa ta'e dabarsuu isaa ittiin madaalla jechuudha. Inni jalqabaa. Lammaffaan faarfannaan laphee kadhannaa gara waaqayyootti jedha dhiyeessuuf. Gara maalitti? Gara waaqayyootti. Gartanii oolmaa waaqayyo nuuf oole. Yeroo baay'ee namoonni baay'een oolmuma ofii rakkoo irra ga'ee sana fuudhanii faaruu keessatti barreessu. Akkana na gootee, akkana na oolchitee, lafaa na kaaftee, akkana na gootee, akkana. Sanamma waaqayyoon nuuf waan nu godheef galateeffanne.
Anaafoo fakkeenyaaf namni tokko hojiin argamsiifte jedheetu yoo faarfata ta'e namni hojii hin qabne hoo faaruu sana akkamitti dhaggeeffata? Maaliifuu hojii hin arganne waan ta'eef jechuudha. Ilma naaf kennite jetteetu galateeffatta yoo ta'e namni immoo ilma hin qabne yoo jiraate hoo? Agarsiisanii faaruun nama hundaaf wal qixa kan ta'e galata waaqayyoodhaaf dhiyeessuudha. Galata oolmaa waaqayyoo ilmaan namaatiif godhe galata sana waaqayyoof dhiyeessinu. Xiqqaas guddaas kan hin jenne hundumtuu faaruu san fudhatee faaruu saniin galata waaqayyoodhaaf dhiyeessu jechuudha. Inni lammaffaan. Sadaffaan immoo faarfannaan qalbii ol kaasuu yookiin ijaaruu yookiin cimsuu. Faarfannaan qalbii ol kaasuu maalitti gara amantiitti akka cimnuuf, amantii keenya akka of ilaalluuf, gaabbii keenyatti akka deebinuuf, ani cubbamaa ta'uu koo natti himuu qaba. Akkan ani cubbuu kootitti gaddee gara gaabbitti deebi'ee dhiigaa fi foon gooftaa fudhadhu na taasisuu qaba. Faaruun sun jechuudha. Akkanan amantaa kootitti cimu na taasisuu qaba. Lubbuu gammachiisuuf jedha. Maaliif gaafaan ani gaabbii kootitti cibbee gara waaqayyootti dhiyaachaa dhufe lubbuun koo maal taate hin gammadde jechuudha. Jechuun maal jechuudha? Hafuuraan haaromsamuuf, gorsaaf, adabuuf akkasumas jajjabina obsaaf kana sadeen of keessaa qabaachuu qaba jechuudha. As keessatti maal jechuudha? Jaalala waaqayyoon ala namaatiif qabu. Waaqayyoon ammam akka nu jaalatu jajjabinaa fi obsa gaafa jennu jechuudha. Oolmaa waaqayyoon nuuf oole. Rakkoolee nurra gahanirraa miliquudhaaf bahuudhaaf faarfannaan sun kan nutti himu ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf faaruu mirxinesh fa'aa dhaggeeffadhaami yeroo baay'ee faaruu mirxineshii fi kan firaa oliitiin dhaggeeffadhaa. Inni biraa immoo daaqon Abel isa jedhamu kan haarawaa ba'ee jiru tokkollee dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha. Ammam akka keessa keenya tuqu jechuudha. Keessa cubbamaa ta'uu kee akka gadi of gadi qabnu jechuudha. Waaqayyo duratti gadi jennee gaddeebi'aa ta'uu keenya beeknee oolmaa waaqayyoon nuuf oole isa yaadannee gara waaqayyootti akka deebinu nu taasisuu qaba jechuudha. Faaruun jechuudha. Kana sadeeniin madaala kaa'amu. Kana sadeeniin faaruu keenya, faaruu obboleessa keenya, kan obboleessa keenya bichaa miti dhiifama wajjin faaruuwwan baay'een dogongora qaban baay'eetu jiru. Ilaalla fuulduratti wajjin jechuudha. Isa kana of keessatti qabachuu qaba. Namni faarfannaa baasu tokko kana beekuun dirqama isaati. Faarfannaa yookiin faaruu eessatti jalqabe isa jedhuuf immoo samiiwwan ergamootaa arfan keessatti jalqabe. Ilaala. Har'a nuti faarfannu kun kiristaanota wanti hojjechuu qabu. Akka salphaatti akkuma waan bu'aa hin qabne tokkotti ilaalta yoo ta'e itti gaafatamtu. Faaruun kun faaruu samiin ittiin banamte. Faaruu ergamoonni waaqayyoo koochoo isaanii gadi qabanii mootii addunyaa itti faarfatanidha. Ergamoonni samii arfan keessa jiran Yerusaalem samii, Iyyo'aar, Raamaa, Erar boqonnaa malee waaqayyo uumaa isaanii itti galateeffatanidha. Ilaala. Akkuma salphaatti har'aatti biizinasii argachuudhaaf jecha yuutuubii irratti gallakkifteet waa argachuu har'a waa argachuu dandeessa rakkoo hin jiru. Lubbuu keetiin garuu itti adabamtaa jechuudha. Akkuma aarsaadha jechuudha bakka. Faaruu jechuun aarsaadha. Aarsaa ati waaqayyoodhaaf dhiyeessaa jirtudha. Ilaala. Abelii fi Qaayil aarsaa dhiyeessanii jiru. Lachuu wanti irraa hin jiru aarsaa dhiyeessuudha bakka. Aarsaa dhiyeessanii jiru. Inni guddaan garuu aarsaan dhiyaatu sun aarsaa maal fakkaatudha? Qaayil maal jedhee? Waaqayyoon hin nyaatu hin dhugu.
maalifaani midhaan kootiin tapha hashaafa kan ta'e waaqayyoodhaaf aarsaa dhiyeessa jedhe. Aabel immoo akkana jedhe waaqayyoon amalummaa isaatiin qulqulluu waan ta'eef waaqayyoon amalummaa isaatiin galateeffamaa waan ta'eef waaqayyoon amalummaa isaatiin mudaa kan hin qabne waan ta'eef ani garuu waaqayyoodhaaf kan dhiyeessu yoon dhabellee kan inni naa kenne keessaa kan adda kan taate hoolaa adda taate waaqayyoo kootiifan aarsaa dhiyeessa waaqayyoon qulqulluu waan ta'eef jedhe. Waaqayyoon akkoo aarsaa Aabel irraa fudhatee waaqayyo wanti itti fayyadamu hin jiru. Garuu ijji waaqayyoo garam jedha? Gara aarsaa Aabeliitii jedha. Faaruun keenya hoo waltajjii irratti baanee har'a warroonni akka feenee taanu boruu akkuma qaayilii san addunyaa har'atti raatu. Isaan waltajjii waaqayyooti irratti, waltajjii mootichaa irratti, waltajjii kabajamuu qabu irratti akka feete taatee yeroo darbe argitan natti fakkaata. Mucaan Firaa'ol eenyu jedhamu tokko Firaa'ol eenyu beekuma qasaa. Baqqeetti naxalaanii yetnan barbaachisu jechuudha. Waltajjii irratti bee yeroo ni faarfatu argitanii jirtu. Har'aaf sitti fakkaata. Har'aaf warroonni si deeggaranii baay'een jiraachuu danda'u. Sidiisituu warroota machaanii karaa irratti kufaniyyuu hin deeggaruu miti. Hoomaan seexanamaa hin deeggara waan baay'ee. Seexan immoo kana barbaada. Gaafa nuti waan gaarii hojjenne namni nu hin deeggaran. Gaafa waan gadhee hojjenne garuu nama baay'eetu nu deeggara. Har'a warri caatii qama'uu, warri sijaaraa tuuta kanatti akka wal jaalatan beektu afaanii baasanii walii kennu. Gaafa garuu sagalee waaqayyoo ta'e garuu hin jiru wanta akkasii jechuudha. Kanaaf kiristaanota faaruun nuti faarfannu faaruu ergamootaati. Akka of hin miinedhaan akka of hin miine of eeggannoo barbaada, qulqullinnaan barbaada. Laphee keenya hin cabnee subaayee gallee kadhannee eeyyama waaqayyoo ta'uusaa beekne gara waaqayyootti faarsaa dhiyeessu. Kanaaf raajichi Isaayyaas maal jedha? Boqonnaa 6 irratti waaqayyo teessoo dheeraa fi ol ka'iinsa irra taa'ee uffanni isaas mana qulqullummaa guutee Suraafimoonni jedha ergamoonni waaqayyoo isa gubbaa dhaabbatanii nan argeedha. Isaanis qulqulluu gooftaa maccaa lafti guutuun ulfinna isaatiin guutamtee jirti jedhanii walitti qabamanii bu'uuri waltajjichaa sagalee iyyichaa ililtaadhaan jechuudha raafamee manni aaraan guutame ixaanaan guutame jechuudha. Mooticha faarfatu jechuudha. Kirubeel Suraafeel sagalee waaqayyoo lapheen isaanii sagalee waaqayyootiin kan guutan of gadi qabuudhaan kan guutan waaqayyoodhaaf galata dhiyeessu jechuudha. Mootichaaf galata dhiyeessu jechuudha. Akkasiidhaan nullee kan dhiyeessuu qabnu jechuudha. Obboleettiin Musee gaafa waaqayyoon uummata Israa'eliin biyya Gibsii keessaa baasee galaana Eertiraa addaan baasee isaan ceesisu gammachuudhaan faarfatte. Gammachuudhaan waaqayyoof galata kennite. Of kennite jechuudha. Waaqayyoodhaaf of kennanii akkasitti faarfachuu barbaachisa kiristaanota. Yeroo kanatti ture faarfannaan ifatti kan jalqabe. Obboleettiin Musee ergamoota bira kan ture gara namaatti dhufe jechuudha. Gartanii maal jedhaa? Nyaata ergamootaa namoonni nyaatan kan jedhe kanaadha. Ergamoonni kan waaqayyoon ittiin galateeffatan. Nyaanni ergamootaa galata, faaruu, faarfannaa waan ta'eef isa namni nyaate jedhee wanti kitaabni dubbatuuf kana jechuudha. Akkasumas lallabaa wangeelaa qulqulluu Yohaannis mul'ata isaa 14 irratti maal jedhaa? Namoonni 144 ta'an lafa irratti jechuudha. Faarfannaa haaraa adda kan ta'e waaqayyoodhaaf teessoo isaati irratti isaa galata akka dhiyeessanii nutti himaa jechuudha. Maarree faarfannaan akkana erga ta'ee manni kiristaana ortodoksii
tawaahidoo Itoophiyaa immoo faaruun ishee adda kan ta'e. Addunyaa kana keessa amantoonni baay'een jiraachuu danda'u. Isa bichaayyuu miti ortodoksuma ta'anii biyyoota garaagaraa keessa kan jiran jiru. Gibsi keessa, Armaayikaa, Hindi keessa kan jiran. Itoophiyaa fi Eertiraan garuu addatti jechuudha yeedaloo mataa isaanii qabu jechuudha. Yeedaloo mataa isaanii ergamootarraa kan argatan, kan ergamoonni Waaqayyoon ittiin faarfatanii eenyu faarfatu? Waaqayyoon faarfachuu. Kanaaf faarfannaan keenya hanga ammaatti addunyaa kana irratti bakka kamittiyyuu kan hin argamne yoo ta'u karaa hayyuu qulqulluu Yaareediin argame jechuudha. Waaqayyoon qulqullicha Yaareediif yeedaloowwan sadeen kennee fi yeedaloo saniin har'a manni amantaa Ortodoksii qiddaasee keessattis haa ta'u, kidaan irrattis haa ta'u, faaruudhaanis haa ta'u, eenyu galateeffatti? Waaqayyoon galateeffatti jechuudha. Waaqayyoon galateeffatti. Faarfannaan nuti amma faarfachaa jiru kun faaruu qulqulluu Yaareedii akka ta'e. Kanaaf faaruun tokko yeedaloo kanaan madaalamaa jechuudha. Faarfannaan qulqulluu Yaareedii inni jalqabaa Aariyaam jedhama. Maaliifuu Aariyaam irraa waan kennameef jechuudha. Aariyaam jechuun olaanaa jechuudha. Qulqulluu Yaareed faarfannaa jalqabaa ergamoota samii irraa dhaga'ee faarfachuu waan jalqabeef Aariyaam jedhee moggaase jechuudha. Qulqulluun Yaareed jechuudha. Kanaaf Aariyaam irraa yookiin Waaqayyo irraa kan kennamedha jechuudha. Mee wajjin haa ilaallu. Faarfataan tokko irraa maaltu eegama? Maal gochuu qaba? Akkamitti of madaaluu qaba? Isa jedhu san immoo mee wajjin haa ilaallu. Barreeffama kana obboleessa koo Ko'eel Yetishawaa jedhu isatu qopheesse. Feesbuukii isaatirraa inni argadhee waan sirrii waan ta'eefan walumaa galatti fudhee jechuudha. Maal jedhaa? Abbaan faarfannaa kan ta'e Waaqayyoon faarfannaan nan tajaajila kan jedhu faarfataan tokko faarfannaan tajaajiluu dursee kana hubachuu qabaa jedha. Sirriidha. Namni faarfatu tokko, namni faaruun baasa jedhu tokko duraan dursee wantoota asii gadii kana beekuu qaba. Inni jalqabaa abbaan faarfannaa eenyu akka ta'e beekuu qaba. Abbaan faarfannaa eenyudha? Waaqayyoodha. Waaqayyoon uumama 22 uume keessaa namaa fi ergamoota kan uumeef maqaa isaa akka qulqulleessanii fi ulfinna isaa akka dhaalaniidhaaf dhugaadha. Uumamtoota 22 jiran keessaa galata dhiyeessanii Waaqayyo irraa immoo badhaasa akka argataniif kan uumaman namaa fi ergamoota jechuudha. Kanaaf ergamoonni akkuma duratti ilaalle samiiwwan arfan keessatti galateeffatan san galanni sun immoo gara ilmaan namaatitti dhufee jechuudha. Kanaaf ilmaan namaatii fi ergamootaaf badhaasatu isaan eeggata jechuudha. Badhaasa kana argachuudhaaf immoo galateeffachuun, abboomamuun, Waaqayyoon beekuun isaanirraa eegama jechuudha. Taansii maal nuun jedha obboleessi keenya? Callumatti faarfannaan ergamootaaf nyaata isaaniiti jedha. Dhugaadha. Ergamootaaf nyaanni maalidhaa? Faarfannaa jechuudha. Faarfannaa yoo Waaqayyoon faarfatan hin quufuu jechuudha. Akkuma nuti nyaata yoo nyaanne quufnu kana jechuudha. Kanaafiyyuu Waaqayyoon uumama kana lamaan irraa kan barbaadu galata qulqullummaa isaaf dhiyaatudha. Galata akkamii? Qulqulluu. Galata qulqulluu akka aarsaa Aabeelii kan taate jechuudha. Akka aarsaa Aabeelii kan taate Waaqayyoodhaan maaltu qabdi? Dhiyaachuu qabdi jechuudha. Sababni isaa galanni yookiin faarfannaan qabeenya isaa waan ta'eef. Qabeenya eenyuti? Qabeenya Waaqayyooti. Qabeenya Waaqayyooti irratti baachuu hin qabnu. Qabeenya Waaqayyoo irratti siyaasaa keenya itti dabaluu hin qabnu jechuudha. Qabeenya Waaqayyoo irratti oduu ganda keessaa guurree fiduu hin qabnu jechuudha. Kana kiristaanota. Faarfannaa jechuun jechuudha. Nutis ergamootaaf nyaata isaan Waaqayyoodhaaf qabeenya isaa kan ta'e galata yookiin faarfannaa yeroo faarfannu faarfachuun keenya dursee Waaqayyoon kan nurraa barbaadu namummaa keenya aarsaa qulqulluu goonee akka isaaf dhiyeessinu nurraa barbaadaa jedha. Roomee boqonnaa 12
lakkoofsa tokkorratti waaqayyoon maal nuun jedha isa jedhu sanimee wajjin haa dubbifnu. Roomee qulqulluun Phaawulos gara uummata Roomeetitti yoo barreessu boqonnaa 12 lakkoofsa tokkorratti maal jedha? እንግዲህ ወንድሞቼ ሆይ ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝና የሕያው ቅዱስም መስዋዕት አድርጋችሁ ትቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ራእይና እለምናችኋለሁ። እርሱም ለአእምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ ነው jedha. Argitanii? Inni nuti waaqayyoodhaaf mee Oromoffaan immoo isiniif nan dubbisaa boqonnaa 12 lakkoofsa tokkorratti. Ammas yaa obboloota koo araara waaqayyoof jedhaatii namummaan keessan qulqullaa'aa fi waaqayyoo duratti fudhatamaa akka ta'etti aarsaa jiraatu gootanii akka isaa dhiyeessitan isin nan gorsaa. Akkasittis hafuura waaqayyoo fi ni tajaajiltu. Faaruu sagada waaqayyoodhaaf dhiyeessinu kan akkamii akka ta'u qabu nutti hima jechuudha. Kanaafuu namummaa keenya cubbuu irraa eegnee umriin taayitaa qabaachuun fuudhaa fi heeruma osoo hin daangeffamin abbaa faarfannaa isa ta'e waaqayyo akkuma ergamoota isaatti sodaa hollachuudhaan faarfachuun nu barbaachisa jechuudha. Waltajjii isaati irratti of gaddeebisuu qabna jechuudha. Salphachuutu jira. Of tuulummaadhaan deddeebine yoo ta'e boru maal ta'utu jira? Salphachuutu jira jechuudha. Kanaaf qulqulluun Phaawulos galata waaqayyoodhaaf dhiyeessitan, aarsaa waaqayyoodhaaf dhiyeessitan, of qulqulleessatu, of tuulummaarraa of deebisaa. Waaqayyoodhaan maal dhiyeessa? Galata dhiyeessa. Itti aansee hoo maalidha? Jalqaba eenyu akka faarfannu beekuu qabna miti waaqayyoon irra. Maalummaa faarfannaa beekuu qaba. Namni faarfatu sun maalummaa faarfannaa beekuu qaba. Dhaldhumatti faarfataan maalummaa faarfannaa hin beekne faarfannaan akka yeroo dabarfannutti ilaalla jechuudha. Yookiin akka mallaqaatitti jechuudha. Qarshiidha. Wanta akkasiisaniin madaalamaa jechuudha. Barreeffama gaarii barreesse obboleessi keenya waaqayyoon isaa eebbisu. Namni akkasii faarfattoonni kanneen biroon faarfannaa akka ittiin hin fayyineef gufannaa itti ta'a jechuudha. Namoonni faarfannaa kana dhaggeeffatanii gara gaabbiitti gara qalbii isaaniitti akka hin deebine taasisa jechuudha. Kanaaf waaqayyo irraa gatiitti argata jechuudha. Gatiin isaa immoo waan biraa ta'a jechuudha. Kanaaf faarfataan faarfannaa akka yeroo dabarfannaatti faarfannaa faarfatu maalummaa isaa waan hin beekneef osoo faarfatu ija ol qabee naannessee nama qofa ilaalaa. Jechii fi yeedaloon faarfattichaas harkatti barbaddee faarfannus itti bitaacha'a jedha obboleessi keenya. Maal jechuudha? Jecha jira, yeedalootu jira. Jechi nuti fayyadamnu jechoota akkamiiti? Jechoota yeedaloon akkuma jalqaba irratti isiniin jedhe sarara tokko sarara lamaan ergaa guddaa dabarsa waan ta'eef jechoonni nuti itti fayyadamnu of eeggannoo barbaada. Of eeggannoo barbaada. Hiika biraa kennuu qabu jechuudha. Hiika biraa kennuu qabu. Kanaafuu yeroo akkas ta'us tajaajilli isaa nama kan fayyisu osoo hin taane amantoota bakkeetti kan dhibbudha. Laala. Faarfannaan sun nama hunda qixa gammachiisuu qaba. Nama hunda qixa maal gochuu qaba? Waan sin ajaa'ibu yeroo ammaa jechuudha. Faarfannaan baay'ee raawwatamaa jiru. Faarfannaa siyaasaa fi faarfannaa sabummaa leellisuudha. Kanaafiyyuu nama siyaasaa biraa hordofu yookiin nama saba biraa ta'e muufachiisaa jirta jechuudha. Muufachiifti taaneen immoo waaqayyo biratti immoo wanta akkasii hin jiru jechuudha. Kanaadha jechuudha. Faaruun qixa nama hundaaf ta'uu qaba. Obboleewwan koo isiniifan dubbachaa jira. Dhimma keessa fayyadamtanii fayyadamuu baattanii wanti dhugaan jiru kanuun isa kanaadha wanti dubbachaa jiru. Faaruun faarfatamu hundi isaa nama hunda qixa gammachiisuu qaba jechuudha. Kan waaqayyooti jedhee namni fudhachuu qaba. Kee ta'uu himuu qabdu ati. Kee ta'uu jechuudha.
faarfannaan kun faarfannaa waaqayyoo ta'u aarsaa waaqayyoodhaaf dhiyeeffame ta'u namni hundi aarsaa dhiyeessu ta'uu qaba jechuudha. Kanaafiyyuu hojii fokkisaa irraa ooluudhaaf of eeggachuu faarfannaa akka gaariitti barachuutu nurra jira dhugaadha. Yeroo baay'ee hin barannu. Koorsii baradhaa hin barannu. Kottaa sanbatatti hirmaadhaa hin hirmaannu. Kottaa gaabbii galaa gaabbii hin gallu. Amma immoo hedduma gara garaatti yeroo mijaa'eera waan ta'eef hundumtuu yuutuubii banateera hin baasa yuutuubii isaarratti gallakkisa. Ijoolleen ortodoksii immoo kanarratti of eeggannoo cimaa. Of eeggannoo cimaa. Namoota akkana riippoortii gochuudhaan bakka unlaayikii gochuudhaan unsubscribe gochuudhaan jechuudha. Dhugaan isiniin jedhu. Ani mataa kiyyaan yoo amantaan ortodoksii sirriin ta'an yoo lallaba yoo ta'e yoo barsiisa yoo ta'e hin dhaggeeffatina. Hin dhaggeeffatina. Isni fayyadu kaa. Namoonni baay'een sirrii aarirraa kaatanii warroon immoo itti dhaggeeffatan jirtu. Eenyu miiruudhaaf? Ana na miiruudhaaf yaala. Wanti akkasii hin jiru. Sagalee waaqayyootaan dubbachaa jira. Isa dhugaa, isa sirrii, isa manni amantaa fudhattuudha malee abbaan feete faarfattee dhiifattee seera eegdee eeguu baattee ani sitti himuu bichaadha. Itti himi malee ittiin hidhin jira Oromoo. Kanaaf barachuu nu barbaachisa jechuudha. Keessattuu wangeela dogmaa ta'an barachuu nu barbaachisa. Kana jechuunis yeedaloo isaa fi jecha isaa darbees eenyu dura dhaabbattee akka faarfattu beekuu qabda jechuudha. Eenyuun faarfachaa jirta? Eenyuun galateeffachaa jirta? Aarsaa kana eenyuudhaaf dhiyeessaa jirta? Jechi ati dhiyeessitu kun jechi ati filatte kun waaqayyo bakka bu'aa. Mooticha faarfachaa jirta. Laal maal jira? Faarfattoonni laphee amantootaa lafaa laafaa taasisuuf maarashaan faaruu jecha waaqayyoo kan qotan ta'uu qabu. Maal jechuudha? Jecha kana ilaalaa laala. Faarfattoonni laphee amantootaa lafa laafaa taasisuuf maarashaan faaruu jecha waaqayyoo kan qotan ta'uu qabu. Nama gara cubbuutti deeman gara gaabbiitti kan deebisu. Nama gara of tuulummaatti deemu gara of gadi qabuutti kan deebisu. Nama gara machiitti deemu gara immoo gaabbii galee dhiigaa fi foongoof taa fudhatee galateeffatu taasisuu qabda jechuudha. Kana jechuudha faaruu jechuudha. Faaruu jechuun kana. Kanaan madaalla jechuudha nuti faaruuwwan jiran. Ishii kanaan madaalla. Kana ta'uuf ammoo maalummaa faarfannaa beekuun barbaachisaadha jechuudha. Maalummaa faarfannaa beekuun barbaachisaadha. Darbees faarfannaan yeroo tokko tokko yeroo laguu jechuun sooma jechuudha. Keessa faarfannaan ergaa dhalootaa qabatee jiru. Yeroo dhalootaa ammoo faarfannaa fannoo yookiin du'aa ka'u yeroo faarfatamu ni dhaga'ama. Maal jechuudha? Manni amantaa ortodoksii sirni qabdi. Sirna isheetiin deemti. Yeroo faarfannaa keessattuuyyuu yeroo soomaa faaruu akkamiitu faarfatama? Yeroo gannaa, yeroo cuuphaa adda baaftee qannoona isheetiin nuu keesseerti manni amantaa. Manni amantaa harmeen keenya jechuudha. Garuu nuti itti fayyadamaa jirraa kan jedhu immoo gaaffii keenya ta'a jechuudha. Inni biraa immoo yeedaloo qofa osoo hin taane jecha isaa hubachuu qaba dhugaadha. Zarfeen jalqaba maal turte? Muuziqeenyaa yookiin sirbituu turte. Achitti sagaleen ishee maal ta'e ture? Qaramee ture. Zeemaan ishee nama hunda haawwate. Faaruu ishee yeedaloon ishee nama hunda haawwate. Keessa yoo seenan garuu duwwaadha keessa isaa jechuudha. Galabaa. Beektumti galabaa. Yoo argitan midhaan tokko tokko dheerateet ol ba'eeti yoo ilaaltan maal hin qabu? Firee hin qabu. Akkas jechuudha. Faarfattoonni kiristaanota waltajjii irra qofa akka hin taane of eeggachuu qabu jechuudha. Namoonni baay'ee waltajjii irratti mul'achuudhaaf beeka. Qaleen sun yeroo baay'ee ijoolleen biyya alaa jirtan obboleewwan koo dhiifama naa godhaate ijoollee shamarranii baay'een jechuudha. Amma dhiisannatti fakkaate waan kisaaranii waggoota lama akkas dur namoonni baay'een bakka faaruu hin bitu walaloo hin bitu faaruu maal akka jedhamu
waltajjii irratti baanee kan waltajjii irratti qaanaantu jira. Kanaaf of eeggannoo barbaachisaa jira. Callumatti yeroo ammaa kana rakkoon mana kiristaana keenyaa karaa tajaajiltoota jiru inni guddaan lallabaan akka lallabaa isaatti, faarfataanis akka faarfannaa isaatti ta'uu dhiisu. Sirriidha. Yeroo ammaa wal dha'aa jira. Faarfataa ta'e jedha walaloo bitee yeroo san immoo maal godhaa? Faaruu baasa. Kan faaruu baase immoo waltajjii irratti waan deddeebi'u waltajjii waan mi'eeffateef wangeelan lallabee. Kennaa kee beeku obboleessa qabu yookiin obboleettii qabu. Kennaa kee malee nun joonjeensiin. Kennaa kee beeki. Ani kennaa koo beekama. Faaruu hin danda'an. Waan an beekuuf kennaa koo. Yeroon ijoollee sanbataa wajjin yeroo ture irraa jalqabee yaaleen ture. Yet kabaroos yet dha'uu hin danda'u. Yaaleen ture. Garuu kennaa koo beekeen jira. Kennaa koo beekee immoo itti fayyadamaa tan jira. Itti fayyadamaa tan jira. Waaqayyoon galanni haa ga'u jechuudha. Isa kanaanan kennaa koo kennaa keessan beekuu qabdu jechuudha. Inni faarfatu faarfachuu. Inni barsiisu barsiisuu. Inni gorsu gorsuu. Akkas nu barbaachisa kiristaanota. Bakkuma hunda seenuu hin qabnu. Bakkuma hunda seenuu hin qabnu. Of gadi qabuudhaan gochuu qabna jechuudha. Kanaaf wantoota akkanaatirraa of eeguu qabna jechuudha. Ganama sooma laguudha. Hojii gaarii hojjedhaa. Hojjedhaa Waaqayyoofis bitamaa hamaarraa fagaadhaa jedhee kan faarfate sa'aan booda ofii isaatii diigee argaa waa'ee obboleessi keenya dhugaa dhabe. Kana ta'uu kan dandeessise sababni isaa faarfataan sun kan inni faarfate yeedaloo isaa qofa malee jecha isaa wajjin miti. Faarfannaan sun ergaa inni dabarsu waan hubate hin qabu jechuudha. Waaqayyoon kan inni barbaadu yeedaloo isaa osoo hin taane jireenya nama yeedaleessuti. Waaqayyos waaqa yeedaloon gowwoomsinuu miti jedha dhugaadha. Kanaaf eenyu faarfataan tokko osoo hin faarfatiin dura faarfannaa faarfatu ergaasaa fudhatee akka itti gargaaramuuf jecha isaa akka hubatuuf keessa jireenya isaa humna hafuura qulqulluun kan qabbanaa'ee fi kan maanya'e Waaqayyoos uummata isaa kan ittiin eebbisuu fi kan ittiin qulqulleessu yaada qulqullaa qabaachuu qaba. Inni biraa immoo eenyu duratti dhiyaatee akka faarfatu beekuu qaba. Eenyu duratti. Kan tokko maayikii qabatanii maayikumtuyyuu akkaataatti qabamuu qaba. Sochiin keenya, haalli uffannaa keenya, naxalaa keenya yoo dandeenye namoonni baay'een uffata dhedheeraa kana hin bitu. Booda bakka faaruu ta'uu isaanii, faarfataa ta'uu isaanii, barsiisaa wangeelaa ta'uu isaanii kan nutti mul'isanii. Maaf soomna kiristaanota. Naxalaa sigaa. Naxalaa jechuudha. Masqaliyaa uffattee faarfachuu. Isaayyuu immoo akkaataa qaama kee. Shamarran yoo ta'e maal godhattee? Haguuggattee fuula ishee kana bichaa akka mul'achuutu qaba. Gariin immoo waltajjii irratti utaaltee akkam akka taa'ame argaa jira shamarran takka takka jechuudha. Kiristaanota waan akkasiitirraa of eeggachuu qabna. Ani gorsaan isin gorsaa jira. Isinittis dheekkamaan jiru. Mirga kiyyaallee miti. Isinittan himaan jira. Kanaaf faarfattoonni yeroo faarfatan fuula isaanii dura mooticha samii Iyyasuus Kiristoos akka dhaabbatee jiru beekuutu irra jira dhugaadha. Mooticha qaraaniyoo gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos isa fuuldura jiraachuu keenya beekuu qabna jechuudha. Of tuulummaadhaan warroonni deddeebi'an dhugaa isin jedha albeen Waaqayyoo hin mul'attu. Gaafa nu nyaattu mul'atti. Gaafa nu nyaattu jechuudha. Ani cubbamaadha garuu waltajjii Waaqayyooti irratti waan gadi irraa godhu. Waltajjii Waaqayyooti irratti cubbamaa ta'uu kun hin beeku. Abbaan koo immoo akka inni qulqulleessu immoo nan amana. Amantaan qabaa. Abbaa dhiifamaa waan ta'eef. Amantiidha. Kana jechuunis lamaansaa sadiinsaa taatanii maqaa kootiin yeroo walitti qabamtan
jidduu keessanitti nan argama waan jedheef ofii eeggannaa gochuu qaba. Of eeggannaa gochuu qaba. Wangeela Maatiyoos 18 lakkoofsa 20 irratti jechuudha. Gooftaan Suraafeelii fi Kiraabeel galateeffatan wajjin dhaabbachuu fi arraba qulqullaa'aa fi hidhii eebbifamaa isaan barbaachisaa. Mootiin samii fi lafaa fuula isaan dhaabbatee galateeffachuuf fooniin osoo hin taane hafuuraan akka dhaabbataniif yeroo murteessan kadhachuutu irra jira. Faarfattoonni golgaa uummataa waaqayyo mul'isa waan ta'aniif jireenya ifa waaqayyoo calaqqisu qabaachuu isaan barbaachisaa. Faarfattoonni yaa faarfannaa isaanii yaa dhaabbannaa isaanii akka jedhamuuf ulfinna isaanii eeguuf yoo ta'an golgoota faarfattoota Yesuus Kiristoos hin taane uummata isaaniif dabalatanii sababa kufaatii ta'anii jiru. Kun sirriidha jechuudha. Kanaaf tajaajilaan isaan hundumaa hafuurri waaqayyoo guddisee kan ittiin mul'atu ta'uutu barbaachisa. Kanaafidha faarfattoota baay'ee yoo argitan faaruu takka lama hin baasuu hin badu wajjin. Kennaan isaanii hin jiru kana. Faarfannaan isaan kan cabe, kan ittiin fayyu, kan gadde, kan ittiin jabaatu, kan mame, kan ittiin amanu akka ta'u. Yeroo hundumaa jaalalaa fi nagaa hafuura qulqulluu kadhannaatti yoo jabaatan qofaadha. Aarsaan nu dhiyeessinu suni laphee namootaa keessa seenee hojii hojjechuu kan qabu kanaafidha. Har'a barsiisota wangeelaa baay'ee qabna. Faarfattoota baay'eetu jiru. Garuu namni tokko kan gaabbii galu hin jiru, kan amantii biraatirraa karaa amantaa kanatti illee deebi'u hin jiru. Maaliifuu qilleensa irratti hafaa jirra jechuudha. Kanaaf of ilaaluu qabna kiristaanota. Kanaaf hojii duukaa bu'oota irratti maal jedhaa? Yoo akkas ta'e faarfannaan isaanii mana hidhaa kan sochoosu, feerroo kan kutu, lubbuu kan fayyisu ta'a. Namni biyya lafaa hooggantoota fi mootota isaanii duratti ol uttaalanii ni sirbu kan isaaniif kenname darbuu bu'aan cubbuudha. Waaqayyoon faarfachuun garuu lafa irratti nageenyaa fi boqonnaa sammuuti. Samii irratti ammoo jireenya bara baraa nama gonfachiisa dhugaadha. Kanaafuu faarfannaan yeroo faarfannu kaayyoo isaa fi bu'aa isaa beekuun barbaachisaadha. Darbee faarfattoonni akka lallabdoota wangeelaa fi tajaajiltoota warra kaanii jireenya kiristaanummaa keessatti tajaajila guddaa kennuu waan ta'eef hafuura qulqulluun jireenya warra kaaniifis akka ifuuf soomaa fi kadhachuutti jabaachuutu irraa eegama. Faarfattoonni kan hubachuu qaban abbaan keenya Daawit akkana jedha. Faarfadhaa waaqayyo keenya faarfadhaa. Faarfadhaa mootii keenya faarfadhaa. Waaqayyo lafa hundumaaf mootichaadha. Hubadhaa faarfadhaa jedhee akkuma dubbate waaqayyo mootii bara baraa waan ta'eef faarfachuu qabna. Ilaala faarfadhaa waaqayyo keenya faarfadhaa. Faarfadhaa mootii keenya faarfadhaa. Waaqayyo lafa hundumaaf mootiidha. Hubadhaa faarfadhaa. Gartanii akkasii jechuudha. Callumatti yeroo waaqayyoon faarfannu ofii keenya akka fayyadamnu beekuu nurra jiraachuu. Waan sirriidhaan aarsaa sirrii waaqayyoodha yoo dhiyeessine gatii akka argannu akkuma Aabeliisan faarfachuu qabna kiristaanota. Faarfannaan kan hin beekne yoo jiraate qaama biraa waan gargaaraa jiru itti fakkaachuu danda'a. Kanaafuu faarfataan tokko yeroo faarfannaan tajaajilu sadarkaa tokkoffaa irratti kan itti fayyadamuu fi kan itti gargaaramu ta'uu isaa hubachuu qaba jechuudha. Itti dabalees kan nuti hubachuu qabnu yeroo tokko faarfannaan humnaa olitti yeroo faarfatamu iyya guddaadhaan seeraan ala faarfatamu ni argama. Kun ammoo eenyu dura akka dhaabbannu wallaaluu irraa kan ka'edha jedha obboleessi keenya. Kanaafuu kan itti faarfannaa dhaggeeffachuu yaada duukaa bu'uu erga faarfannicha keessatti of ilaaluun sodaan faarfachuun nurra jira. Mooticha dura jirra. Mooticha fuuldura dhaabbanni waltajjii isaa kabajamaa iddoo ergamoonni isaa akka baala mukaa itti argaman jirra. Iddoo dhiigaa fi foon gooftaa itti dhangala'an jirra. Kanaaf of gadi qabuudhaan kiristaanotaa fakkeenya ta'uudhaan soomuudhaan kadhannuu natti ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf qulqulluun Phaawulos faaruu hafuuraa yaada keessan waaqayyoon faarfadhaa irratti waan jedhuuf gadi of qabuun jaalala gooftaa keenyaa fannoo irratti nuuf raawwate yaadachuun hidhii qofaan osoo hin taane faarfannicha kanaaf yaadachuun maqaa isaa waammachuun barbaachisa. Itti dabalees faarfannaa tokko callisee hin bahu yookiin hin faarfatamu. Maaliif dhoksaa dabarsuu waan qabuuf ergaa isaa maal akka ta'e maal akka dabarsu hubachuun nurra jira. Isa dhumata. Akkanumatti waan
yeedaloo wadaloo waan arganneef hin ta'u jechuudha. Caqasa isaa beeku. Ta'uu baate jennaan akkuma raajichi Amoos irra bulee sagalee yookiin yeedaloo fi faarsaa kootii anarraa fageessi. Yeedaloo masiinqoo keetii hin dhaggeeffadhu jedhee dubbatee dadhabuu fi faarfachuun keenya akkasumaan ta'a jechuudha. Kanaaf waaqayyoodhaaf aarsaa dhiyeessaarra. Mootiidhaaf aarsaa dhiyeessaarra. Aarsaa qulqulluu ta'e waaqayyoodhaaf akka dhiyeessinu ofii keenya of ilaaluu qabna jechuudha. Egaa yeroo ammaa aarsaa obboleessi keenya baasee isinanii dhaggeeffachiisa. Achiin boodamee wajjin madaalatu deemna jechuudha. Maalidha faaruun obboleessa keenya isa jedhu? Biiftuu Oromiyaa jedha. Faarfataa Taarreessaa jedhamuudhaani obboleessi keenya faarfannaa afaan Oromoo Ortodoksii jedhamee jira. Neeza sana akka kan Ortodoksii ta'e wajjin ilaalla jechuudha. Dhagaleedhaanis dhageessisan yeroo tokko. Eshi maal jedhaa biiftuu Oromiyaa ifa addunyaa beeksaayidaa dhaqeen dubbadhaa waaqa sinuuf kenneef galatan dhiyeessaa jedha. Ilaala amma biiftuu Oromiyaa ifa addunyaa beeksaayidaa dhaqeen dubbadhaa waaqa sinuuf kenneef galatan dhiyeessaa jedha. Amma kaa obbolootan koo asirratti kaa dongorri guddaan obboleessi keenya jedhee akka ani hubadhettan dubbadhaa. Inni immoo ragaan nuuf dhiyeessuu qabaa jechuudha walumaa galatti. Biiftuu Oromiyaa uummata itti rakkoon qabu. Biiftuu Oromiyaa jennee biiftuu addunyaa jennee kaan jennee anamma iddoon guddaan asii miti. Waaqayyoon ifa addunyaatidha. Biiftuu Oromiyaa jedhameetoo Waaqayyoon bakkaan hin kaawamaa kan jedhu inni sirrii miti. Fakkeenyaaf warroonni kuwanillee Itoophiyaa minamina kan jedhan jiru. Fudhu sanillee innillee sirrii miti. Ifa addunyaati Waaqayyoon. Waaqayyoon iddoodhaan naannoodhaan biyyaan kan murteessu miti. Kun amala Waaqayyooti miti. Waaqayyoon garuu biyyaaf akka nagaa nuu kennuudhaaf inni tokko maal jedha fakkeenyaaf faaruun tokko ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለሀገራችን inni jedhu ammoo yata kun sirriidha. Maaliifuu nageenyi gaafa dhabame nageenya biyya keenyaaf kenni nageenya Itoophiyaaf kenni ni jedhu uummataaf jechuudha waan biraatii miti. Uummataaf jechuudha. Amma asirratti kaa wanti ilaaluu qabnu jalqaba irratti maal jedhaa biiftuu Oromiyaa ifa addunyaa beeksaayidaa dhaqeen dubbadhaa isa waaqayyo nuu kenneef galatan galchaa isa jedhu sani ilaala. Amma kaa eenyudha? Eenyu nuuf kenne waaqayyoon kan jedhamu sammuu keessan keessatti naa kaayaa. Isa nuuf kenneef maalin dhiyeessa? Galatan dhiyeessa. Eenyu nuuf kenne waaqayyoon? Maalidha? Bakka nuu kenne moo eenyu? Biiftuu kan jedhame kun eenyudha? Ifa addunyaa kan jedhame eenyudha? Akka kitaaba qulqulluutti ifa addunyaa kan jedhame gooftaa keenya Iyyesuusidha. Kanaafuu Iyyesuus Kiristoos waaqayyotu nuu kenne jechuudha. Iyyesuus Kiristoos waaqayyo yoo nuu kenne inni immoo maali miti jechuudha? Waaqayyo miti jechuudha. Laala barumsa doogmaa akkamitti akka cabse. biiftuu Oromiyaa የኦሮሚያ ፀሐይ ነው እንደዛ biiftuu Oromiyaa jedhee ifa addunyaa jedheera. Ifta addunyaa immoo gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos akka ta'e wangeela Yohaannis boqonnaa 1:9 irratti dubbata jechuudha. Maal jedhaa inni ifa jedha laala lakkoofsa 7 kaafnee dubbifne inni kun dhugaa ba'uudhaaf dhufe namoonni hundinuu dubbii isaatiin akka amananiif waa'ee ifichaa dhugaa ba'ee jedheenyu Yohaannis.
inni ofii isaa ifichan turre eenyu Yohaannis waa'ee ifichaa akka dhugaa ba'uuf ergame malee ifichi inni dhugaan inni gara biyya lafaa dhufe namoonni hundumuu ni ibsaa jedha. Eenyudha? Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos jechuudha. Ifa addunyaa kan jedhame eenyudha? Iyyasuus Kiristoosidha. Ilmaan namaa kan fayyise Iyyasuus Kiristoosidha. Kanaaf ifa addunyaa jedhameera. Amma Beetesaayidaa dhaqeen dubbadhaa jedha. Isa nuuf kenneef immoo eenyuun galateeffadha jedheera? Waaqayyoon galateeffadha. Kanaaf Waaqayyoon erga galateeffatee Waaqayyoon immoo eenyu nuu kenne? Barumsi kun barumsa eenyu fakkaata isinitti fakkaate? Anamma obboleessa koo akka hubatetti godhe inni. Akka hubatetti, akka saagaletti. Barumsi kun garuu barumsa Aariyoos. Barumsa Aariyoos dabarsaa jechuudha. Akkamitti barumsa Aariyoon dabarsaa jira? Yoo jettan Aariyoos maal jedhe? Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos uumama jechuurraa kan ka'e Waaqayyorraa inni waaqan turre waaqarraa ergame waaqni akka meeshaatti isa fayyadame ilmaan namaa itti fayyisuudhaaf jechuudha. Akkasiidha. Biiftuu Oromiyaa ifa addunyaa Beetesaayidaa dhaqeen dubbadhaa jedha. Beetesaayidaa dhaqeen dubbadha. Mee ammallee irra deebi'eetan isin dhageessisaa dhageeffadha. Biiftuu Oromiyaa ifa addunyaa Beetesaayidaa dhaqeen dubbadhaa. Waaqa sinuuf kenneef galatan dhiyeessaa. Waaqa sinuuf kenneef maalan dhiyeessaa? Galatan dhiyeessaa. Waaqa sinuuf kenneef maalan dhiyeessaa? Galatan dhiyeessaa. Maal nuu kenne Waaqni? Oromiyaa waan nuu kenneefi? Oromiyaa waan nuu kenneef yoo ta'e immoo ceesisa isa itti aanaa kennatti immoo hin dubbanne. Inni biraa Beetesaayidaatti maaltu ta'e? Beetesaayidaatti maaltu ta'e? Ceesisa itti aanaa keessatti waa'een Beetesaayidaa ka'uu qabaa jechuudha. Ceesisa isa jalqabaa irratti akkaan jedha. Eebbifamaadha. Namas ni eebbisaa. Ergamaa jireenyaa arganne kennaadhaanii Waaqayyo Abbaan jalqaba yaaddame dhala namaa maraaf kan waadaaf kennameera. Ilaala, eebbifamaadha. Eenyu? Eebbifamaadha. Namas ni eebbisaa. Waa'ee maal dubbachaa jira? Waa'ee ifa addunyaa kan jedhame waa'ee Iyyasuus dubbachaa jira jechuudha. Waa'ee gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos dubbachaa jira. Haala namni kun eessatti akka inni dogongore? Isa jalqabaa irratti amma nuti fakkeenyaaf haadha keenya Dubroo Maariyaam eenyurraa kennamteen? Waaqayyo irraa nuuf kennamteen. Maal waan taateef ishee? Maal waan taateef? Uumamtuu waan taateef. Waaqayyo irraa nuuf kennamte. Uumamtuu waan taateef jechuudha. Iyyasuus Kiristoos eenyurraa nuuf kenname? Eshi itti hafuufnu. Dhufee maal jedhaa? Eebbifamaadha. Namas ni eebbisa. Ergamaa jireenyaadha. Maalidhaa? Ergamaa. Laala. Barumsa icciitii Sillaasee akkamitti akka cabse jechuudha. Eshi isinan dhageechise. Dhaggeeffadha amma. Eshi. Eebbifamaadha. Namas ni eebbisaa. Ergamaa jireenyaa arganne kennaadhaan Waaqayyo Abbaadhaan jalqaba yaaddame dhala namaa maraaf kan waadaaf kenname. Eeyyen dhugaadha jedhaniiti immoo warri kuwwan immoo jalaa qabu. Laala akka kiristaanota. Ani faaruun kun faaruu wal'aa kan wanti isaa ergaan isaa maal akka ta'e eenyu akka faarfachaa jiru iyyuu bakka naaf galaan jiru walumaa galatti jechuudha. Obboleessi keenya akkanaa ibsuun barbaada. Asumaan jechuudha. Akkanaaf ibsanaaf godhu jechuudha. Eebbifamaadha. Namas ni eebbisaa. Ergamaa jireenyaa jedhe. Barumsa maalii cabse yeroo walumaa galatti? Barumsa doogumaa cabse. Kanaaf ani guyyaa kaleessa barumsa doogumaatu cabe wanti jedhame.
barumsi doogumaa cabuusaa kanaafan jechuudha. Eshi taafumna ammallee. Kanaafiyyuu isa jalqabaat irratti akkamitti akka dubbate eebbifamaadhaa isa jedhu irratti asirratti hin galchine dhiifamaa booda isnan galchaa. Itti aansee immoo maal jedha isinitti fakkaate? Itti aansee ishitti deebina. Eshi jira. Achi deebi'ee immoo biiftuu Oromiyaa ifa addunyaa beeta saayidaa dhaqeen dubbadhaa. Waaqaa sinuuf kenneef galatan dhiyeessaa jedha. Deebi'ee jechuudha. Eshi amma immoo laala. Kunoo dhugaadha. Kunoo nu jaalatan. Iddoon eebbifamaan Ortodoksiin kan dhugaa jiru. Ortodoksiin kana dhugaan jiru badu warri hin amannee kan nama shakkitu jedha. Laala kan ammallee. Amma immoo isa seeneera kana kan nuuf kenne iddoo eebbifamaa jedha. Iddoo. Ani faarfuun kun maal akka ta'e naaf galaan jiru. Namoonni akka tasaa isinii galee akkanaaf himtaniin barbaada. Kunoo jaalatamaa dhugaadhaa Waaqayyo abbaan keenya kan nuuf kenname iddoo eebbifamaan ortodoksiin kan dhugaa jiruun hin baddu warri hin amannee kan namaa shakkitu jedha. Isa gubbaatti waa'ee maalii dubbata? Asitti immoo dhufee waa'ee maalii dubbachaa jira? Gaddeebi'ee immoo maal isiniin jedhu fakkaata ceesa irratti biiftuu Oromiyaa jedhee jira. Biiftuu Oromiyaa. Hin shakkinu hojii waaqa keenyaa hundumaa ilaalu yoo biiftuu Oromiyaa jedheeti immoo eegaleera jechuudha. Eshi ceesisa immoo isa sadaffaa irratti ilaalu. Ceesisa sadaffaa irratti warra saamanii na furmaataa iddoo boqonnaasaa gaaddisa dadhabaa Waaqayyo nuuf kennaa inni maal dadhabaa jedha. Gaaddisa dadhabaa jechuudha. Iddoo boqonnaasaa gaaddisa dadhabaa Waaqayyo nuuf kenne inni maal dadhabaa. Maal jettu kaasin kana? Buloowwan koo mee maal jettu kana? Maal jennee haa fudhannu? Kana faaruudha jennamoo namoonni baay'een inni Oromoo waan ta'eef inni akkas waan ta'eef Oromoo taatee dhiifattee maaltu na dhibee? Seera mana amantaa kabajii, seera mana amantaa eegdha. Walumaa galatti faaruun kun ergaan isaa maalidha? Eenyu faarfachaa jira? Ergamaa kan jedheen eenyudhaanii? Waaqayyo kan nuuf kenne Waaqayyoon galateeffachaa jiru eenyudha? Beeta saayidaatti maaltu ta'ee? Iddoo eebbifamaa iddoo kam? Nuuf hin galle. Inni biraa immoo gaaddisa dadhabaa. Maalni gaaddisa dadhabaan? Isa jedhu kana adda nu baasuu qaba jechuudha. Namoonni wajjin jirtanis warroonni jalaan nuyettanis kana adda nu baasuu qabdu jechuudha. Kanaaf kiristaanota of eeggannoo taasisu. Akkuma dura ilaalle eenyuun akka faarfannu eenyuun akka waaqeffannu beekamu. Namni sun maaliif fira kee hin taane? Maaliif obboleessa kee hin taane? Amantaan kee waan kamiinuyyuu si hin madaalamu kana beeki. Waan saba san taateef waa'ee kana taates eenyunuyyuu hin madaalamu. Obboleessa koo maaliif hin taane? Nan moru yoo sirrii hin taane. Nan gorsa yoo deebi'uu baate garuu mormiittan jalqaba jechuudha. Kanaaf walumaa galatti faaruun kun faaruu mana amantaa Ortodoksawaa hedduu akka hin taane deebi'ee immoo Tasfaa Istiidiyoo inni jedhamullee
maal kaayoon isaa dhuguma nama barate yoo ta'e kun sirrii miti kun sirrii ta'etu jedhe akeekkachiisuu qaba itti himuu qabaatu. Waraabuu bichaa miti ergaan isaa maal jedhee gaafachuu qabaatu. Sambee yuutuubii jedhamu durarraa jalqabee yuutuubii kanarratti faaruuwwan gallakkifan baay'een isaanii faaruu dogongora qabanidha. Kaayoon isaanii maal akka ta'e naaf hin galuuna. Qarshii guurrachuu bicha qarshii funaannachuu bichaadha jechuudha. Kanaaf kiristaanota Waaqayyo mootichaatti maqaa isaatti hin qoosinaa. Albeen isaa akka isin hin waraanne. Kanaaf faaruun faarfannaan dhiyeessuun hundi isaatiyyuu akkuma jalqaba irratti ilaallee faarfannaa Waaqayyoorraa Waaqayyo biratti aarsaa ta'e nuuf dhiyaatu akka aarsaa Aabeelii sanitti akka ta'u hubachuu qabna, beekuu qabna, of tuulummaadhaan deddeebi'uu hin qabnu. Yoo nu danda'ame ergaan isaa maal jennee obboloota keenya duriitti dhiyaachuu qabna. Iska akka faarfataa Firaa'ol Moosisaatitti, akka faarfattuu Mitikkee, akka faarfataa Garramoo hedduun isaaniitu jiru kanaan dura kan nuti isa dhaggeeffachaa turre jechuudha. Isaanitti siinee mee naa laalaa, naaf gulaalaa, yaada itti naaf kennaa yoo jedhame sirriidha jechuudha. Sirriidha jechuudha. Of tuulummaadhaan deddeebina yoo ta'e gatii ofiisin kafalchiiftu ofiif hin kafalchiisu gatii. Kanaaf faarfannaan aarsaadha. Aarsaa mootichaa dhiyeessinuudha. Aarsaa Waaqayyoodhaaf dhiyeessinuudha. Kanaaf ijoolleen Ortodoksii kana ilaaltanii namoota akkanaa deeggaruurraa, namoota akkanaa wajjin deddeebi'uurraa, namoota akkanaa wajjin baduurraa of eeggannoo gochuu qabdu. Anamma obboleessa kootti murteessu waan hin beeknedhaaf walumaa galatti jechuudha. Waan hin beeknedhaaf jechuudha. Waan kana raawwate malee jaalala amantaa isaatiif qabuudhaaf akka godhe hin hubatamu. Kanaaf obboleessa koo hamileen kee osoo sin rukutamin yoo sii danda'ame faarsaa kana haqxee faarsaa kanatti dabaltee ergaa isaa wajjin jechuudha. Ergaa sirrii ta'e kan qabu akka dhiyeessitu. Obboloota baay'eetu jira, faarfattoonni baay'een hin jiru. Faarfattoota kanatti dhiyaattee yoo kafaltee qarshii muraasa yoo mallaqa hin qabaanne immoo mallaqa hin qabu naa laalaa jedhin hin laalu jedhee taasifaman jechuudha. Kanaaf akkasitti ilaalamuu qaba. Ijoolleen kiristaanotaa, ortodoksotaa haa cimnu, amantaa keenya haa beeknu, haa hubannu. Namoota maqaa sabummaatii fi maqaa siyaasatiin nu dogongorsiisuuf yaalan fuuldura dhaabbachuu qabna. Keessattuu immoo ijoollee shamarranii baay'een keessan jechuudha. Ijoolleen baay'een goobazuun ni jiru. Isa dhugaas ni jedha. Miidiyaa garaagaraa fayyadamuudhaan mormii isaanii dhageessanii jiru. Viidiyoo hojjetaniiru TikTok irratti goobazoota nu jabaadhaa. Kan akkanaa kana barbaadda. Gariin immoo cim jedheetu amiin amiin. Bakka faaruun ortodoksuma waan jedhamteef hin jiru wanta akkasii. Madaallamee ilaallama wanti hundi isaatu iyyuu. Madaallamee ilaallama. Wanti kun mana amantaa ortodoksii bakka bu'aayi. Walaloon isaa sirriidhaayi. Yeedaloon isaa sirriidhaayi. Ergaan isaa sirriidhaayi. Buufanni isaa sirriidhaayi. Walaloon akkoo seera mataa isaa qabaa miti. Seeruma walaloollee hin eegganne faaruun kun. Kanaafuu akkasitti haa ilaallamu. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Kiristaanonni immoo warroonni siyaasaa, warroonni mana amantaa kana warroonni balleessuu barbaadan baay'een isaanii jiru. Eessayyuu jechuudha. Gama Amaariffaatillee faaruun baay'een faaruun dogongora qaban baay'eetu jiru. Baay'een isaanii jechuudha. Faaruu saniinillee odoo wajjin laallee yeroo biraatti Waaqayyo yoo jedhe wajjin laaluu dandeenya. Faaruu baay'eetu dogongora qaba jechuudha. Faaruu kana immoo yoo isinii danda'ame waldaalee irratti leenjii fudhadhaa. Namoonni faaruu dhiyeessuu barbaadan leenjii fudhadhaa. Sanaan booda immoo namoota kana dura faaruu gaarii dhiyeessan
akka Firaa'ol Moosisaa bira dhaqaatu gaafadhaa. Obboloowwan baay'eetu jiru. Haala adeemsi isaaniitiin, jireenya isaaniitiin Kiristoos kan hordofan baay'eetu jiru waan ta'eef isaanii gaafatanii Waaqayyo irraa eebba akka argattan jedha. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Asumaan obboleessi keenya immoo yoo natti mufattee dhiifaman jedha. Ani waan kamiiyyuu karaa mana amantaatiin nan madaala. Sirrii yoo hin taane sirriidha. Yoo hin taane sirrii miti. Yoo sirrii ta'e immoo sirriidha jedheetoo nama hordofudha. Dhugaan dhugaadha, sobni sobaadha na biratti. Abbaa feete ta'e dhimma kootii miti sun waan ta'eef akkasitti ilaaltee dhiifama akkanaa fi gootiin jedha. Yoo natti mufatteen jedha. Akkanatti hin mufannellee abdiin qaba maaliifuu gorsa waan ta'eef jechuudha.